Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kana qophii ajaa'ibaa qophii baay'ee namatti tolu qabadheen jira. Qophii koo waliin qophii gaarii siin jira. Nama ajaa'ibaa marsaa kana ijoollee qaalii nama ajaa'ibaa nama taalentii addaa qabu tokko qabadheen jira. Isaanis eenyudha jennee akka torbanitti wal gaggaafachaa turre garuu har'a gaaffii dhabee wal gaafachuun isa fee kunoo qabadheen jira. Eenyudha laata waliin ilaala. Kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kana nama ajaa'ibaa tokko qabadheen jira. Namichi eenyudha tan janna qabaatu janna qabana. Inni patina nama addaa tokko qaban inni jechuun keessummaa taalentii addaa qabu taalentii addaa mana barumsaa waliif barbaada keessummaan koonaa keessummaa kabajamtuu Simboonee Angaasaa Simboonee akkam nagaa keeti akkam bakka nagaa Simbo nagaadhati nagaa galata waaqee bakka nagaa dhuftee bakka nagaa neegdan eenyu si waamee naan dhuftee sumatu na waamee ka anas si waamee Sitti bareedeera kam mana uffata aadaa jaamboo sabbata naannoo suuqii saniiqa hundi keessan bareedu barbaaddu kottaa gara mana uffata aadaa jaamboo Simboo baga nagaan dhuftee gara qophii kanaatti keessummaa koo kabajaa taate argamu keetti guddaa gammadeera. Simboon nama akkamiiti eessatti dhalattee haala akkamiirra jirti eessatti dhalatte? Kanan dhaladhee asuma dhalatte? Istiidiyoo keessatti moo? Laki. Asuma. Asumatti naannoo alanatti dhalatte ala naannoo alanganaatti dhalatte jechuudha. Tole gaaffii kooraan eegalaani ani duunaan margin jette bakka. Ani duunaan margin jette bakka. Tole maatii kee keessa eenyu baay'ee jaallatta? Lamaanuu. Lamaanuu baay'ee jaallatta? Amma tu Oromiyaa daawwatu siin jira eessa daawwatta? Ani otoo daawwadhu naan jedhanii Boorana. Yomboolee bal'oo maal maqaan isaa maal? Boorana baay'ee jaallatta? Waaw namatti tolaani. Sirba afaan Oromoo keessa akkamitti baay'ee jaallatta? Kan weellisu Hacaaluu Hundeessaa, Alii Birraa, Ittiqaa Tafarii. Warra kaanis nan jaalladha. Garuu isaan keessaa amma artistoota jajjamoo dhufaa jira. Artistoota jajjamoo keessaa immoo isaan hin jaalladha. Gaafa guddattu maal ta'uu barbaadda? Artistii cimtuu. Artistii Simboonee Angaasaa gara waltajjiitti yeroo gaafa sana na ta'uu siyaafeera jechuudha. Baay'ee gaariidha. Namni itti baay'ee dinqisiifatu akka addunyaa kanaatti jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa baay'ee dinqisiifatu. Mee maaliif jaallatta? Weelluu isaa baay'een jaalladha. Qabsaa weelluu waan ta'eef. Qabsaa weelluu waan ta'eef Hacaaluu baay'ee jaallatta. Waa jaalladheera jecha kee kana. Kan hin jedhu utuuti hin dhalattu ta'e bakka kee hin dhalatu. Utuu hin dhalatu. Namni takka iyyuu dhalatu. Tole mana keessa hojiin kan itti baay'atu jechuudha. Hunda keenya. Hunda keenya atis hin hojjettaa? Maal hojjettan immoo? Hojii mana keessaa. Maatii kee irra yeroo baay'ee waan itti kana naa godhan jettee hawwitu. Ani iddoo akka naa godhan jedhee kana hawwu iddoo Boorana na geessanii. Otoo Boorana na geessanii. Warri kana dhagaa jettan mucaan kun Boorana baay'ee jaallatti gara Booranaatti hojjeni mala. Tole gaaffii koon biraani sooressa beektan? Sooressa? Nan beeku. Nama maal ta'etu sooressa jedhama? Nama maal qabu? Nama qaama guutuu qabu. Waaw. Nama gurraacha argite beektaa? Eessatti? Asitti. Eessatti argite? Asitti. As eessa? Meera namni jiru? Kunoo. Kunoo. An gurraacha jechuu barbaadeeti. Ta'uu sammuu gaaffii koo biraa shamarran gaafa umurii 18 darban asittis waa dibatu maali yaa wanti? Inni isaan dibatan sun? Meekaappii. Meekaappii dur mana barumsaatti beekna tuutoriyaaliif itti beekna malee maali meekaappiin? Meekaappiin dubartoonni yeroo tokko kan dibatan. Dubartoonni yeroo tokko kan dibatan. Abjuu keetii Kaanaadaa deemtee beektaa? Deemeen beeku. Biyya Kaanaadaa moo biyya Itoophiyaa jaalatte yaadda? Biyya Itoophiyaa. Maal jechuudha? Konkolaataa ajaa'iba jira. Baarri isaanii jechuun kan banamutti jira machi. Asii gadi seen bahee jechuun kan banaman. Konkolaataa isaanii guddaa ta'us
biyyi keenya immoo isaan caala guddoodha. Maaliin? Aadaadhaan. Wow. Ani koo kanatu tuujibiidha mankoo. Kan keemmaa guddaadha miti. Tole gaariidha. Gaaffii biraa. Gaafa beekee fuudheessa ta'e. Garaa keessa. Garaa keessa. Gaafa beekee rukte. Sammuu keessa. Biyyi kun amma akkasitti waan hundumtuu rakasa moo mi'aataa jalatti yaadde. Rakasa. Baay'ee rakasa taa'aadha isitti. Nuti baay'ee miiccinee uffannaa kana. Cuunfee dhufe amma miicce. Baay'ee rakasitti taa'aadha. Wanti yeroo baay'ee biyya kana keessatti gatiin isaa hin daballe maalidha? Hin daballe. Mastikaa. Wanti gatiin isaa hin daballe mastikaadha? Ijoollee. Akka zayitiin hin daballe, shunkurtiin hin daballe, qullubbiin hin daballe. Rakkina maatii maalitti walii beektu? Tole gara gaaffii guddaatti darbaa. Akkuma amma sii ta'e jireenya biyya kanaa sii ta'e si taphachee? Sii ta'e? Biyyi kun amma akkam haala sadarkaa kanarra jirti yaaddu? Sadarkaa gaarii. Gaarii. Bishaanni jiru waan akkam bu'aa wayii garaa kootti nama dhukkuba. Na boqossaa? Maal? Nama laatti. Maal jedhee si marare maal godhe? Garaan na boqoqeetti. Tole haa ta'u. Heerumtee ta'e? Heerumtee? Hin beeku. Maal beektu? Akka heerumte beektu? Jaallatsi qabee beeku? Harmee keerraa? Gambeellaa deemtee beektaa? Gambeellaa jedhama. Akkam biyyi sun? Gaariidha. Gaariidha? Gaafii eebba dhaloota keenya kennaan sii kenname jira? Eebba dhaloota kiyya? Maaliidha? Kan akka uffata. Uffata akkamii? Uffata aadaa. Uffata aadaa. Tole kan biraa? Karameellaa. Karameellaa. Saas keessa keellanii? Hayyee? Mastikaa. Kan biraa kophee. Hunduma isaa sii kenname. Addunyaa kanarra wanti baay'ee si gammachiisu maali? Jiraachuu koo. Wanti si gammachiisa anis gammadaan akkanatti naaf argini. Tole gaariidha. Obaamaa beektaa? Obaamaa? Seenaan beeku. Eessatti? Kaleessa. Magaalaa guddittii Itoophiyaa maal? Finfinnee. Kan Oromiyaa? Finfinnee. Finfinnee. Sagalee kuma baay'ee bareeda. Miti? Amma yoo naatti wanti baay'ee soosoftu maali? Soosii amma yoo naatti wanti baay'ee soosoftu. Ani. Yaaduu. Kokkoffis irra barsi jedhee kan sirbeeyuudha. Beeku. Ati sirbitee beektu? Dandeettii addaa tokko qabdaa maal dandeettii keenya? Dandeettii baay'een qabaa. Shubbisa. Sagalee. Walaloo. Geerarsa. Anu baay'ee danda'a. Shubbisa. Sagalee. Walaloo. Geerarsa. Baay'ee danda'a. Shubbisa amma shubbisi yoo jette kokkoffisiidhaan ilaalaa kan ofitti baasee irra marsiidhaan. Garuu mee mormi kee gabaabduudha. Maal jechuudha? Hin ta'u? Geerarsaa amma shubbisaa hin ta'u? Lamaan hin ta'u. Lamaan hin ta'u? Ata mee shubbisa kan iyyuu baay'ee dandeessa? Kan iyyuu siiban aadaa isaa baay'ee dandeessa? Hundumaa. Hundumaa? Tole. Milaata. Kan hin jedhu? Amma kan eessatti barate? Uumamummaa yeroo shubbisa jalqabee yaadadhu. Eegumaan garaa keessaa bahee sirbuu jalqabe. Yeroo xinnummaa kaasee shubbisa baay'ee shaakaltaa jechuudha. Maatii kee keessaa namni baay'ee danda'u jira? Maatii kee keessaa namni danda'u jira. Isaantu si barsiisee jechuudha. Lakkii isaan hojiidha. Kanaafuu ani calliseetuma viidiyoo argaa akkasitti sirbama jedhee cuwate. Ana ammatu shaakalee na baraani. Lakkii. Baru? Lakkiin barta. Qorree isaa baru. Tole geerarsa baay'ee danda'atte garuu nan caaltu. Lakkii sin caala. Sin caala. Nan caaltu nan beekaa. Natti sagalee gaafa si taasisu sagalee kun beektu geerar naan jettu. Utaalonni dhaqameera.
Asin jaalatte? Mee kan kee dhaggeeffannu? Tole. Birbirsa mootii mukaa riqaa malee yaabanii abbaan ofii mootiidha dura malee waamanii isa kutaa uffatu isa dhugaa dubbatu isa gabatee baadu isa camadii laatu yoo irbaanni koo dhufu biraan hafuu qabeen koo yoo naabbee koo faarsu biraan haftu harmeen koo harmeen huccaa wal maraa akka mujjaa balbalaa harmeen huccaa waddiisa akka baala baddeessa taasiriira jetti odaayitittuu jetti harka tokko naa caalii baatti harka tokko naannan laatti yaafuutu caalii lama yaabuntu sanyii namaa dachee nagaa bultee yaa guddittii dhugaa jaarti garaa marga irri kee midhaanii jalli kee bishaanii sirra horree yaafna sirra qonnee nyaanna ishoo. Wow, baay'ee namatti tola. Jabaadhu ishee. Gara kanaa sagalee baay'ee dandaatteetta. Mee sagalee kee ankoommoo sagalee koo kiiloolee jedhu si jedhu. Sin caala. Maaliin na caaltaan si jedhu? Jedhish. Siseera. Na caalta hunduma isaa. Mukoomiyyaa sololoo qilleensi raasee looyi kottu yaa jigaagoo rakkataa bineensi nyaatee mukoomiyyaa sololoo qilleensi raasee looyi kottu yaa jigaagoo rakkataa bineensi nyaatee koyya daadhi dargaggeessa wallaggaatu fuudhe kaa durba salaale harkan kootu guyyaa kootu ani kaamansaa wallaale Baay'ee na jaalladha. Amaneera. Jabaadhu. Haa ta'u tiiktookiin kelle baay'ee guddaadha. Foloorsii baay'ee qabdan tiiktookii irratti argeeraani. Akkam amma isa baay'ee si guddisee akkam. Ofii keetti baay'ee cimtee guddattee jechuudha. Haa ta'u gara baay'ee dandeessi. Gara biraa baay'ee danda'a. Walaloon dhiyeessaan gurra naaf argisaa. Ani barataa kutaa lamaa walaloon dhiyeessaan gurra naaf argisaa. Anko akkama walaloo baay'ee cimaadha. Garuu nan caaltuu ni yaadni. Tole. Walaloon walaleessaa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessaa amma kanas ni dhiyeessu walaloodhaan mata dureen walaloo koo immoo qubee afaan Oromoo dhiigaan bu'uureeffame qabsoon bara dheeraa isaaf gaggeeffame qubni qalama qabee qubeen barreeffame aabaa caadaa jechuun wanta salphaa miti firiin qabsoo sabaa caalaa waan hundaati kennaa qaroominaa gumaacha dhiigaati dubbiin qubaa sanyii dubbii qubee taate qabsoodhaan barraa'ee qabsoodhaan dubbatamtee wareegamni guddaan addunyaaf mul'ate warreen duraan turan wanta baay'ee ta'anii roorroo dubbii qubee hunda danda'anii qubee afaan keenyaa nu biraan gahanii har'a kunoo isaan harkaa fuunee kan kunuunsuu qabu nu ta'uu hubannee aabaa caadaa jennee isumaan barannee isumaan dubbifnee ittiinis dubbanne har'a qubee keenyaa nutu harkaa qaba bakkuma jirtanitti walitti lallaba dhus dhaloota dhufuuf akka jennu jabaa san ta'uu yoon baanne seenaan nu adaba goffuun abbaan tolchee hin hidhatanii tasa irraa buuti lubbuun abbaan ga'ee guyyaa malee duuti duugoo ala kaan qilleensatu dhaamsa abbaa isaa gaanfee hodhee ormi ija jaamsa abbaa isaa gaanfee hodhee ormi ija jaamsa. Eessaya as keessa jira iskiriiptoonii fi daftarii? As keessa jira? Baay'ee nama dhibaanii gaaffii godhu biraa. Gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadde? Artistii cimtuu. Artistii cimtuu jalqaba natti mijatuuf ta'e tole hojii mana keessaa meeqee maal gargaara? Taa'uu. Jaajuu. Nyaachuu. Anamma akkasumatti gaafa teessee na ilaaltu maaltu narraa bareeda?
gurraachummaa. Maaliif si barbaade? Sirraa bareedaa. Gurraachummaan irraa bareeda. Akkamitti akkanaa jettati? Waan sirraa bareeduuf qaba. Ani baarsistummaan irraa bareeda dhiiche baachaa sirba baasuuf. Hin ta'u? Hin ta'a. Maal ta'e hin ta'a? Wanni sadii. Ammatu daawwatu siin jedhani. Biyya alaati eessa baay'ee daawwachuu barbaadda? Ala baate. Paaris. Paaris jettee nuun dhufu maqaan isaa. Paaris. Si daawwachuu barbaadda? Ingiliffa baay'ee dandeessaa? Ifa xiqqoo xiqqoo. Okay. And well done. I'm right. Kuna mo Ingiliffa alatti baradhe kana. Waggaa 38 guutuu. I'm right. Garba. Ingiliffaan kun atoo mee maal dandeessi? Oromiffaaf Amaariffaa. Oromiffaaf. Irra caala garuu Oromiffaa. Gadaa beektan? Gadaa siif maalidha? Gadaan eenyummaa koo. Aadaanoo? Aadaan kiyya immoo aadaan kiyyas gadaa. Mana cidhaa deemtee beektaa? Mana cidhaa deemtee beektaa? Deemee na beeku. Maal? Biddeen. Waan kanuma keessan geekkan ijoollee kanuma? Kanuma? Hojii guddaadha. Kanatu hojii guddaadha? Maal jechuudha? Hin beektu. Namni qarshii miliyoona tokko namni si kennee maaliif godhu? Rakkataadhaaf hin kennu. Rakkataadhaaf hin kennu. Anaa hoo laattu? Siifis hin laata. Naa laattaa? Utuu namni qarshii hatee sii kennee hoo? Hatee dharraan fudhu. Maaliif fudhatu? Abbichatti deebisa. Uummata Oromoo baay'ee jaallattaa? Baay'een jaalladha. Akkamitti? Amma lubbuun kiyya baatutti. Amma lubbuun kee baatutti uummata Oromoo baay'ee jaallata. Ammatu Oromummaa ibsisiin jedhee akkamitti ibsitu? Ibsuu hin danda'u. Maal ibsuu hin dandeessu? Jechuun jechi naan qata. Baay'ee jaallattaa jechuudha. Oromoota walitti gammachuu qaba jechuudha. Waaw baay'ee namatti tolaanii. Mana barumsaa keessatti meeqa fa'aa baatee beektu? Top 10. Top 10. Top 10. Maal inni? Tokko hanga 10. Takka hanga 10. Tole naan galu Ingiliffi naan galu. Umuriin kee meeqadha? Umuriin kiyya 10. Waggaa kana ji'a 9 keessatti immoo 11. 11 wagguma takkaan si caalaa jechuudha. Nyaa kanarraa maaltu baay'ee si gammachiisa? Jiraachuu koo. Jiraachuu kee. Waaw namatti tolanii. Oromiyaan siif maalidha? Oromiyaa haadha koo. Haadha koo anaaf illee haadha kooti baay'een jaalladha. Waaw namatti tolanii. Hojii humnaa hojjettee beektaa? Hojii humnaa? Hojjettee beektu? Beeku. Eessatti? Barumsa. Barumsa hojii humnaa gaa ijoollee seenaa. Nu dur qoreen nu waraaneetu waan hojjetaa ture lama akka boqonnaa ta'e bilbilee biqilaa qaqqabaate. Kanaafaan beektan miti? Galgala galgala sa'aatii meeqatti qubatta? Amma sa'aatii 2-3. Waaw tolaanii. Mana barumsaa keessa sa'aatii akkamii baay'ee jaallatti? Sa'aatii? Sa'aatii raftii moo sa'aatii boqonnaa moo sa'aatii akkamii jaallatta? Sa'aatii barnootaa. Sa'aatii barnootaa baay'ee jaallatta? Waaw tolaanii. Mana barumsaa eessatti barattaa? Mana barumsaa waliin. Mana barumsaa waliin damee sabbataatti barattaanii. Manni barumsaa keessanii baay'ee cimaalaa jira. Dhuguma? Waaw namatti tolaanii. Kan hin jedhu qophii ijoollee ilaalte beektaa? Maal irratti? Irratti. Diraamaa afaan Oromoo keessa kan hin baay'ee jaallattu? Kiyyoo. Diraamaa kiyyoo baay'ee jaallattaa? Waaw namatti tolaanii. Magaalaa moo baadiyyaa jiraachuu filatta? Jiraachuuf kan namatti tolu baadiyyaadha. Barumsaaf immoo as. Magaalaa namatti tola. Jiraachuuf garuu baadiyyaa namatti tolu. Amma eessa jiraata? Baadiyyaa moo magaalaa jiraata? Magaalaa. Magaalaa jiraata? Bashannana deebitu siin jedhani. Duubaay eenyu waliin deemuu barbaadda? Abbaa kee waliin deemuu barbaadda? Harmee kee waliin deemuu barbaadda? Lamaan wajjin. Lamaan wajjin deemuu barbaadda? Tole gaariidhaani. Aadaa Oromoo keessaa aadaa yoomuu hin irraanfatamne kan baay'ee namatti tolu. Booraan. Booraan baay'ee hangafa Oromootis miti baay'ee namatti tola. Gaariidha.
Gara baay'ina maatii keessanii keessa baay'ina maatii keessanii keessa namni hojjaa isaa dheeraan eenyu? Abbaa. Abbaa kee baay'ee dheeraadha? Haa ta'u? Ani haadha keessa taane. Nama meeqa sana maatii keessa? Afur. Nama afur tokko lama afur nuyi nama 29. Maal si gammachiisa? Si gammachiisa nama 29. Maal taate? Nama 29 keessa an nama 29 tokkoffaa baatee beektaa mana barumsaatti? Dura mana barumsaa kana donganii tokkoffaa ba'ee nan beeka. Ani beekaffaan beeka beektaa nama 59 irratti 59 ba'ee beeka. Baay'ee cimaadha gaati. Baay'ee namni akka koo danda'u jiraate yaadda. Baay'ee dandeettii addaa qaba beektaa. Yeruma sanayyuu amma keessumaa herrega baay'ee jaalladhaa. Kudhanii da'uu lama meeqa yoo barsiisan naan jedhe utaalee ja'an jedhan ijoollee keessaa. Cimaa miti? Baay'ee cimaadha. Lamarra sun lama meeqa yoo barsiisan naan jedhe afur. 59 beeka. Akka maasitti fakkaata. Baay'ee gaarii. Dandeettii koo yeroo sanaa kan jiru. Maal malee cimaadha jechuu maaltu fide cimaadha? Cimaadha. Ijoollee seenaa. Tolee ta'u. Magaalaa guddittiin Oromiyaa Finfinneedha. Miti? Kan Itoophiyaa? Kan Itoophiyaas Finfinneedha. Finfinnee jettan gaariidha. Ayyaana waggaa keetii irratti hiriyoota kee affeertee beektaa? Eenyu fa'a? Beetaleem. Maalitu qopheessite waan ture? Waan nyaatamu. Waan nyaatamu? Ana waan ture saduu? Amma yeroo ta'e si ilaalu akkasumatti artistii ta'uu barbaadanii artistooti immoo biyya kana keessatti baay'ee caalaa biyya kana keessatti baay'ee dhiphatuuni. Famasii waan ta'aniif dubbisuu barbaade yoo karaa irra deemtee mana baay'een si dubbisuu barbaade akkam goota jedhamu. Yeroo san nan cinqama. Inni battaa? Yeroo sanatti maaliif deemuu barbaadan yeroo sana motora moo saayikilii moo baajaajii moo konkolaataa? Xiyyaaraan. Xiyyaaraan hawwii keessan immoo jiru biyyuma kana. Xiyyaaraan deemuu barbaadu tokkichumaan artistii Oromoo sagantaa xiyyaaraan deemaa jira. Ani amma tun argatte saayikiliidhaan deemuu barbaadu. Hawwii guddaa qabda. Hawwiin koo guddaa sila sitti mee bara hawwiin koo baay'ee guddaadha. Saayikilii baay'ee jaalladha isaan deemuu barbaadu. Miti? Ata baay'ee ijoollee seena xiyyaaratti artistoota Oromoo keessaa kan sagalee isaa baay'ee bareedu. Hacaaluu Hundeessaa. Artistii hundumaa irratti sanattis kanattis Hacaaluu Hundeessaa. Natti buluqi baafadhu. Baafadhu. Sirba tokko sii jedha akkasumatti. Sirba ajaa'ibaa tokko qopheessee dhufeeni har'a gadaan. Ayyee. Gaaffii koo biraa. Akkoon kee jiru? Akkoon kee? Akkoon kiyya hundumtuu jiru. Jiruuni? Kan abbaa kiyyaas, haadha abbaa kiyyaa fi abbaa abbaa kiyyaa, haadha kiyyaa fi haadha abbaa kiyyaa jiru. Abbeen akkoo geessisiif maalidha? Abbaan akkoo kiyya? Akaakayyuu. Akaakayyuu? Obboleettii naamee keeti? Obboleettii naamee kiyya? Adaadaa. Waaw, siif Adaada jedhamti? Obboleessa beekeeti yoo? Wasiila. Wasiilan waliif jedhani. Mee kabajamtoota daawwattoota koo guyyaa irraa kana nama ajaa'ibaan qabadhee jiran maal jechuun ni barbaadani gara isaaniitti galagaliitti dhaamsa dabarsuu barbaadde si duwwaa fudhadhe. Kanan galateeffachuu barbaadu jalqaba irratti waaqa kiyya kana asiin argee galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan kan akkanatti na faayina miidhagse mana uffata aadaa jaamboo kan itti argamu sabbataa ganda duwwaa tokko irratti uffata aadaa Oromoo mara diizaayin gochuudhaan akkanatti miidhagsuu danda'a. Yoo akkanatti miidhaguu barbaaddan kottaa faayamaa manni isaa mana uffata aadaa jaambooti. Itti aansuudhaan maatii kiyya mara galateeffachuun barbaada. Kan biraa immoo obboleettii kiyya wabii
baay'een si jaalladha. Naa jiraadhu umurii naa dheeradhu baay'ee si jaalladha kan kiyyaa jechuu barbaada. Kan biraa hiriyoota kiyyaa baay'ee si jaalladha jechuu barbaada. Tole hiriyoota kee namni tokko namni carraatu argatte bakka carraatu argatte nama hundumaadhaan isin jaalladha jechuu barbaadde. Walumaa galatti uummata Oromoo bara. Uummata Oromoo bara maal jettan? Nagaa isaaniif dhaama. Wow. Kan nuti ijoolleetti kan. Wow. Galatoomii yeroo si qomadheenaa. Baay'ee si qomadheen. Utuun an si bira jiruutu nama meeqa maqaa waan ta'e? Atis uummata Oromoo keessaa Keessan jira yeroo amma kana teenyee hojii taphanneetu galatoominaan jettu. Tole waan naaf teetteef galatoomii. Guddaan si jaalladha, guddaan si kabaja. Kana caalaa waan cimaadhaan walitti deebi'anii tole waan kana caalu waan guddaadhaan walitti deebina. Mee mana barumsaa keetiif hiriyoota karaa mana barumsaa keetiif dhaamsa maalii qabda? baay'een akka isaan jaalladhu akka beekan. Keessumaa tiiktookiin kee yeroo ammaa kana farmaseera naannoo hordoftoota 50 waliin qabdaanii yeroo dhiyoo asitti tiiktookiin keessi dabaleera. Maal hojjetteeti dandeettii akkamitti? Dandeettiidhuma ani qabu shubbisa, sagalee, walaloo, geerarsa isaan kanaan yookaan immoo beeksisoota adda addaa hojjechuudhaan kan tiiktookiin kiyyaa na deemaa jira. Amma hawwiin kee tiiktookiin kee gara meeqaatti tuusi kee jaallattaa? Meeqamaa tuutee? Miliyoona tokko. Miliyoona tokko tuutee baay'ee jaallattaa? Mi warri tiiktookiin isaanii gadaanaa ta'e maal godhanii akka isaan hojjetanitti? Dandeettii isaanii gabbifachuun namni akka isaan hordofu gochuun dandeettii isaaniis agarsiisuun tiiktooki isaanii sirriitti ol kaasuu danda'u. Ayyee kabajamtoota daawwattoota guyyaa irraa kana qophii addaaf qophii ajaa'ibaa isin qabatee dhufee kunuunsa nama cimtuu nama baay'ee taalentii guddaa qabudha. Nama baay'ee cimtuu nama ajaa'ibaa simboonii hangaasaa wajjin turtii ajaa'ibaa godhee ture. Turtii koo kana fakkaata maarree torban qophii ijoollee qaalii koo biraan hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Nama ajaa'ibaa nama gaarii kana mootumsaa bira dhaabadhaa tiiktookii ishee sheer laayik koomentii gochuudhaan bukkee dhaabadhaa gargaaraan isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan sirba aadaa Oromoo akkasuma sagaleedhaan illee akkasuma geerarsaan illee waan baay'eedhaan nu bu'aarsitee jirti. Simboonee koo baay'ee galatoomii baay'ee si galateeffadha tuftee iddoo kanatti na wajjin haasaa gochuu keetiif guddaan si galateeffadha baay'ee galatoomii ammallee waan guddaan si eega waan guddaadhaan si eega hedduu galatoomii.